Ay Saidoo baay'ee nama gaddisiista dhugaa dubbachuuf jecha murtoo dhabuu keetu godaanaa irratti si kuffisee kunoo murtoo ati murteessiteetu kunoo si kuffisee garaa laafinni kee isuma miidha malee wanta tokko faayidaa hin qabu siin jedha. Birrii fixee birrii hin qabu waan ittiin deebi'uu hin qabu natti jettu inde akka nama birrii qabu sadaffaan fuudhaa jechaan turre akka nama birrii qabu dubartiin silaa na fuudhi kan siin jettuu fi birrii qabdaa itti si na fuudhi siin jechaa jirti malee ati birrii hin qabdu ta'ee dhuguma namni si barbaadu hin jiru shamarranii sin barbaadu jechuudha. Birrii waan qabduuf miti kanatti hunduu sitti bu'aa jiru sadaffaan fuudha jettee dubbachaa jirtu. Inni tokkoffaa isa kana inni lammaffaa immoo birrii waan qabduuf miti innati ayyuuf ilmoo nama sirraa ilmoo godhachuu hin barbaanneef etoo ijoolleen kee rakkatanii isheef man deemtee bittee fi akkasumas immoo deemtee maal gootee akkaawuntii qabdu hundarraa 4,400 keessee sarakkabdee dhuftee fi sababni waan birrii qabaattuuf miti. Kuni nama attaallaluudha. Kuni nama goyyoomsuudha. Hayyee innati godaanaa tadaararii ta'eeraa innati jettu okey hojichi suni mungkin fakkeessuuf ijoolleen keenya baay'eetu akka sirriidha achirratti kun argaa jirra. Akkaataatti galanii dhabanii kan baay'ee cannaqamanii rakkatanitu jiru dhugaadha. Isaaniin agarsiisuun kee sirriidha. Garuu immoo rakkina ofitti hin faarsiin. Haga bakkee rafuutti godaanaa tadaararii ta'utti hagana of hin faarsiin maaliif kan hawwantu nama ga'a. Kanuma fedhan sanatu booda yeroo booda sirra ga'uunsaa hin oolu yaa Said keenya deemsaatti deemaa jirtu kanaan naamanii godaanaa miti kan godaanaa gadi qilee bu'uun keenya oolu jechuudha. Deemsa ammati tarkaanfii ati tarkaanfachaa jirtu kanaan jechuudha. Nama murtoo ta'e onnee qabaadhu. Onnee hin qabdu. Haadha ijoollee kee mana arabaa deemtee dalagdi ijoollee kee qabattee ati garuu ilmoo ishee hin qabneef birrii haga kana naquu jechuun maal jechuudha? Inni gara biraa immoo inni sadaffaan fuudha jechuun maal jechuudha? Atoo birrii hin qabdu. Mee amma si barbaadu ree etoo dhuguma ati nama birrii tokko hin qabne ta'ee namumti sitti siqu jira. Bifa kee ilaalanii moo maal kee ilaalanii? Nama rabbiin sodaatu itoo ta'anillee okey nama rabbiin sodaatan miti jarri. Nama imaana ta'uu qabu ta'erree okey garaa laafummaa kee ilaalaniitu si jaallatu. Namni imaana qabu akkasii. Warri ammatti jaallataa jirtu immoo suumiyyaan alaa warra birrii jaallatu malee ifaaf sitti maa jiranii isaanis warra si jaallatu miti. Kana hubadhu. Deemsi ati deemaa jirtu kun yaa Saidoo qilee si buusaa buleessa kiyya deebi'i onnee godhadhu. Ayyuunis sin fayyadu. Akka viidiyoo irratti taanaan ayyuun tikikkileenya waliin mari'attanii dhuftu miti taanaan akka viidiyoo sana irratti miti taanaan akka sidha taanaan akka viidiyoo irra jiru yeroo hundaa dhiyaattutti taanaan ayyuun hinumaa ati uffata kee baastee qullaa haga deemtu dirasitti si eegdi malee mustahiil ati guddattee nama si guddisu miti. Kanatuma beektuutti jiraataa jirta atirree. Maali namni maatiin sodaatu? Atoo sodaachuu dhiiraa. Isheen hin gadda heerumte. Maatii kee akkamiin sodaattu ayyuun kun? Yeroo isheen akkasii gootu. Sumiyaan waan tokko sin goone baay'ee. Warri sumiyaa jalatti sumiyaa maali jettani wallaahi sumiyaan waan tokko hin goone. Sumiyaan ijoollee ishee jiraachisachuuf jettee biyyaa baate. Kanaaf okatte. Maaliif Saidoon harkisee ofitti fidee ilmoo ishee intalli maraatu abbaa ayyuun isa tokko irraa ilkaan cabsiti isa tokko funuunsiti. Kanaaf immoo ilmoo ishee harka isheerratti yoo waa tokko ta'e jetteeti isheen haadhadha. Dhugaa rabbii haadha jechuun akka sumiyaati.
Suumiyaan badii tokko hin qabdu. Suumiyaa warri jettanii asirratti jalqaba ayyuu keessan hidhadhaa. Innis rakkina guddaa qaba. Murtoo hin beeku. Kanaaf deemsatti deemaa jirtu Saayidoo sirrii miti obboleessa kiyya. Onnee godhadhu. Tokko dubartii birrii keessa jaallatteef si jaallattee adda baafadhu. 2 dubartii yeroo jalqabaatiif bitoo waa tokko hin qabaate waliin hortanii waliin deessanii jabeessa qabadhu. Qubni kee tokko yoo madaahee koo irraa murtee gatuun hin oolu bar yoo dide. Kanaaf qubni koo tokko yoo badaadha jedhee tokko hin gatuu jettee yeroo darbe hin gatama habiibi hin murama. Qubni tokko yoo didee dhukkubsate isa tokkotti akka hin darbineef maal godhama? Hin murama. Isa damee sitti ta'e sana ofirraa muri. Jireenya kee jiraadhu. Atuu nama jireenya jiraatu too taatee too barbaaddeetta ta'e hin barbaaddu natti fakkaata. Lana garuu ati erga chaayinaal deemtee dhufte xiqqoo rakkina godhattee jirta ta'e diraamaa hojjetaa jirta ta'e adaraa ufinna baarsiinaa. Amma komentii ayyuun kaleessa sumii arrabsituu irratti galee gaafa ni ilaalu nama ishee abaaru malee nama tokko hin jiru. Yaa Allah rabbi akka namaa miti. Wallaahi uma ayyuu rabbi nutti agarsiisu hin beeknu rabbumatu beeka. Nama ofitti nufachiisina. Jiraachuu barbaadde taanaan sumiyaan carraa baay'ee sii kenniteetti. Si ilaalte. Si argachuu hin dandeenye. Atillee ammallee ganaa atti raammasuu barbaadde shamarran. Sirrachuu didde. Wanti kun naaf hin ta'uu. Ilmoo koo firri hin ta'uu. Booda waan hin taanetti hin galaa. Jettee maal filatte? Biyyaa boo filatte. Sababiin situ nama murtoo nama jaartii buffatu miti. Ayyuu fuutee jedhamte ayyuu irraa rakkoo hin qabuu jetteetti isheen. Garuu immoo erga jettee immoo ayyuu kanatti qabachuu hin dandeenye.